Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoon Ameen. Waaqayyoo tiksee kooti kan na dhabsiisuus hin jiru. Faarfannaa Daawit 22 lakkoofsa 1. Tiksee gaariidhaati tiksee naganne yaa uumamtoota nu teessee abdanne ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala. Tiksee gaariidhaati tiksee naganne yaa uumamtoota nu teessee abdanne ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala. Tiksee gaarii ta'ee jaalalaan nu tiksuuf ofitti nu qabee inni nu kunuunsu cubbuu hunda keenya isaatu nu dhiisee madaa hunda keenya isaatu nu gogsee. Tiksee gaariidhaati tiksee naganne yaa uumamtoota nu teessee abdanne ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala. Gooftaa Yesuusiin maaloo nu eebbisee yaa Waaqayyoo ati nu fayyisee mana kee keessatti akka nuti hin banne ati nu yaadadhu akka boofne nafne. Tiksee gaariidhaati tiksee naganne yaa uumamtoota nu teessee abdanne ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala. Yeroo rakkoo keenya inni nu gaafata dhiphina keessa inni nu baafata abbaa gaarii qabna amanaa yaa nama hin daagatu inni ammaadhuma. Tiksee gaariidhaati tiksee naganne yaa uumamtoota nu teessee abdanne ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala. Gooftaa Yesuusiin maaloo nu eebbisee yaa Waaqayyoo ati nu fayyisee mana kee keessatti akka nuti hin banne ati nu yaadadhu akka boofne nafne. Tiksee gaariidhaati tiksee naganne yaa uumamtoota nu teessee abdanne ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala. Tiksee gaariidhaati tiksee naganne yaa uumamtoota nu teessee abdanne ammas nuteef kadhoo yaa Abbaa jaalala ammas nuteef
gammadu yaa abbaa jaalalaa.